Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota fayyaa daawwattoota Abdiituuf jalatti argamtan hundi keessanuu akkuma waliin beeknu viidiyoo haarawaan isin qabadheetiin dhufeetiin jira. Piraankiidha. Silaa warra dura jiru nu barsiisee warra yuutuubara piraankumaan nama jammaranii piraankumaa fi diraamaa garaagaraati. Hanga gartee xiqqishoonni jiraami kaameraa kanaanis wal fudhatanii waa hunda babbaranitti waan akkasiiti na dawwalanii turanii amma hin deebisneefi itti dawwala walumaan kadha keenya ta'a pirankii hanga dhumatti na hordofaa na daawwadhaan isin jedha. Assalamu alaikum. Kan dana ya fayada. Alhamdulillah ma din rabte. Sidda wale silkin kastu. Adri silki beran jero gare kaisa hayu akkasitti biraadii wanneettu hammaan tanaan kan waan dhala sagalee ta'uu danda'a sagalee naada walii namatti. Sidda wale timbara anis jidduu tanatti silkiin na biran turre na harkaa fuudhanii sanumaa fi ammaanis biteetti daawwattu ummata bira jirti. Ummata akka Wallahi dengedda guyyaa lama kana dura karaa Ugaandaadhaa deemeeti. Ugaandaa akkasitti naaf mucaa tokko mucaa saahiba kiyyaa waraqaa irratti gama sirraa fudhadhaa inni osoo deemu jiru daanguma irratti uummanni tokko nu qabe. Amma kalee fi kana isaan bira jirra amma kalee isaas adaadaaf kanattis ni dawalee silkiin isaanii hin dalaytu. Uummanni gaara tokko keessa nu geessanii uummanni akka shiftaati beektaa. Akkasitti hawaalaa buusaadhaa yoo hawaalaa buusuu baattan isin kalee teessan isin akka isaa baafnee ta'e gurgurannaa nuti kalee teessan isin lamaanuu yoo isin keessaa baafanne miliyoona lama nuuf baaftii janitti kunoo asii akkanatti dhaableedhaan nu gubbaadha dhaabbatu jira. Akkana jechuun jiran badiriyaatti dawwaleetiin ture badiriyaanis silkii yoran ture eegas boodanaa deebiste isinis hin kaafne silkii uummanni silkii gisee dawwalan yoo itti yeroo itti dawwalte malee yeroo namni chisi as dawwale argachuu hin danda'u beekta. Shoo'ee birattis dawwalee silkiin abbaatis ni battee jedhanii wal quunnamuu hin dandeenye. Waan akkasitti gaa gandattis dawwalteetuma waan jetta hin beekne gaa akkaan ta'u wallaahi waan jiru meeqa laalaatu. Kuma 200 yoo ammoo kalee isinirraa baafanne nuti miliyoona 2 barcaakkaa gaara ajaa'ibaa kana keessa nu beeksanii akkanan lubbuudhaan nu guraaru jiran. Dawwalee silkii ishee ittiin dawwalee dawwalaanis tokko qofaan harkaa qaban hin kaastu. Wal quunnamuu hin dandeenye isiidhaanis. Yeroo nan dawwale malee yeroo sanitti yoo namni si jalaa hin kaafne uummanni silkii sirraa fuudhanii gidee ati dawwalte malee yeroo sanii yoo namni si jalaa hin kaafne nama argachuu hin danda'an. Namnichi yeroo deebisetti ati silkii si biraa fuudhanii deemanii. Saniifuu wal argachuu hin dandeenye. Wallaahi hin beekne hin taateenya kun akkanatti jarraa kuna. Yeroo nan dawwaletti annin dawwalaa yeroo nan dawwale isii argachuu hin danda'u. Yeroo isin achi as deebitu amma yeroo ati dawwaltu biran turre. Silkii isaanii si fida. Jawwaala isaanii si fida argachuu hin dandeessu jechuudha. Shoo'ee arganne barga hin beekne gaa kun akkanatti uummanni barra ableen nu gubbaadha dhaabbatu jira. Yeroo tanaa ammaa ableedhaan na gubbaa dhaabbatu jiran.
Ay, kanuma jiru si godhaga. Kanuma jiru si godhaga gisee kan jirres. Ay ganda wachor ko kamane ko anin ta mani kore te tiga wani tarabbi kite no lamto. Takuma kaya adda adda male. Okay guys, inshallah tuan خلاص akkasi waa hundaaf galatoomi. Piraankiin si godhu jira. An bakka wasaniin jira piraankiin si godhu. Piraankiin si godhu jira. Egaa maal? Kara darajarra oloo fiigu jirta barsiin argames. Si hafuura darbu jirtu tanan si arga. Anu na urkisiifte bara anu amman tana duruu hin muddamee hurku jiraate. Akkasiiti piraankiin kiyya naa milkaa'e. Akkamimee maaltu si dhagaame rifatte? Wow, galatoomii dubrii hedduu naa rifatte. Bakka mee manni uummata raamata qabneette. Akkasii gaa kanumaafuu piraankiin kiyyaas naa milkaa'ee jira. Hayyee uummata kiyyaa salaam naa jiin. Hayyee gaa mee uummata kiyyaa kana sabiskiraayib godhaa jiin mee salaam jiin. Badriyyaas akkana godheetiin badriyyaan ni boochee badriyyaan. Wallahi boocheetiin naa walifachiifte. Abdiitu. Abdiitu. Akkasii galatoomii dubriitiyaa boodaan si bilbilaa inshaallah yee kana viidiyoo xumuratiin si dabalabe. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi daawwattoota keenya anuu horke dubriin tiyyaas rifattee anis daranuu haa gisee isin rifattu anis achi urkeetiin jira. Akkasumatti illee akka IT birootiin waan haarawaa qabannee isin dhufnu like share godhuudhaan jajjabeessaadhaa subscribe godhadhaa. Isti waa takka isiniin gootu irra gattuqi like godhi share godhi. Kanumaafuu hanga waa viidiyoo lammaffaa qabannee walitti deebinutti hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya bakka salaamni kiyya bakka isin jirtan hundatti isin haa geessu isin jechaadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isin jecha bye.